السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجوما فيا كيسري جرجرتو أري رمضان قويا شنفر أذن جها هيرو لما في قويا سدفر بنوران سوينا دكتورون نقول وقاعد متر بفارة تكون يوصفن أمني كونه أمني وقا قرآن برا صوبنا لنا باي في قاجرة سديجو وانقول إذي ناو رمضان برنا واني أدا نقولو دكتوراتي لمان سوفت جيبه أنا كمان بسرعة نيادتي بتأم ليونو إنجلي بقى ليونو الحمد لله والشكر دكتور عبدو سيجر أما دكتور أصل الدين جر أما أصل جر أما جري كل سنة كثتون إذا والفكيسو دكتوروتا وقادي دم تربة هنيان هنؤنو جراني وقادي دم جه بيجاينتي سبع إثانتي بارتاني أيشو نموني بقى إن كرا فيسبوك تيف كرا توك توك تي نبيتني يوتيوب رتيل دران نبيتان غرو إينيا كنا إرجعابنه almost وقالما حالو مهوجي تبيزي نقوله بيوتا تكتا كنا سرّيسو بيوتا فيسبوك كنا سرّيسو ولو ما قالك أبسط كنا أسر رابنه يجورا so أكمل نقوم فيا كيسني كم راح ثاجر ركون توك توك sorry يوتيوبي مسينتي ماتن مسينا أكم نجا فيا حالك من نسمة سمنان كيسن باقي ماتن تلو almost سلايرو دكتورون أكنا كونني يتكبروا دكتوروتشين دفن like قوتني غرغري قبل ترى كومنتي بريسو قبل ترى غرو باقي أبدي نكوتشيسا جرتن أكا ميديا مسينا كانت أفرمنه أبدي نكوتشيسا جرتن مالو مافو يرو هندا كوتا يوجتن like غورا كومنتي نو بريسا كوتا دكتورات كينا ورما تيك توكي قفا ورما فيسبوك قفا بشنن سيسنا يوتيوب را كوتا يتن لايك مچان كومنت جرات نور انا فينا ير ابريسا اون لبقطي كان ريوتا كيسني يو تقاته بوي فريندي كيسني چيكي تيسني ابا منا كيسنا رمنا كيسني دبرسا يسين جنة دكتوري ني ارا اسمانا كينيا جرو منا دكتور هيريا اذاني جرو دكتوري رمضان كا رمضان ni bareeda deemaa jira nu jalaa dhumaa jennee amma kuno idiin dhiyaate waggaa guyyaa 27 nu jalaa galee dhugaa maasha Allah guyyaa 27 qofa tafe dhumee bar guyyaa tokko waan soofne natti fakkaataan jiru batalee immoo yeroo akkanatti doktoronni wal arganii waliin faxaranuu sa'aatiin ni gabaabbatte otuun dadhabin namoonni akkanatti yeroo doktorota wal biratti arganullee baay'ee gammaduu danda'u jarri kun ijoo sooma akkamitti akkana wal biratti soomu ijoolleen baay'een karaa irratti yeroo nuti akkasitti deemnu andi doktoronni kun lamaan lakkaa waadanuu jechuu danda'u miira keessa galu kanaaf soomni kun dhufuunsaa doktorota lamman walitti fidee ummata ergasii waliin nu arguu barbaadu fidee waliin argisiisee gammachiisee ummata feesbuukii irratti waggaa baay'ee yeroo nuti chaayinaatti barannee jara tajaajillu nu hordofanu feesbuukiidhaaf teektookii irratti haramo media museenaa irratti dhufuudhaan jechuudha doktor affeeramanii mana doktor asliitti faxaranii jiru kono seenaan akkanatti babbareeddee jechuudha buna nuu dhaabaa jirti seenaan buna nuu dhaabde yeroo siin fiddummoo du'aa kadhannaa fi warras jirtan miidiyaan kun keenya keessani museenaa kuma ibba galchine yeroo dhiyootti keekii nyaachuu qabna waan ta'eef mee warri nu jaallattan doktoraachin nuu kottaa tap انتن لايك غدا تاب في تفان لايكي غدا لا لايكي بكتي انتني سنه كنا غوتو ادي غوبو اكن يتو شير جتو سنه غوتاني اريوتا كيسن افيرت مينمني اجلا افيره رجت اوتو سوبين نما لما صديف شير غوديرا واتساب دان فيديو كان جتو كومنتي جلا نو كاي اوتون غودين مولفت سوما سوما برباجي سو غدا شير غدا سكرين شوت غوتة كنا تيك توك رتّو روتة بلا سلّي كم بلا سلّي أمبس إنكني ناف لين جوان بربا نما دوغا دوبا دوغا فافين أكارو كنا فيديو كنا شير غوتة سكرين شوت غوتة غسر روتة يو كنو أم سكين ثا يوتيوب مسينا رات أجاي شير غوتة لايك غوتة جت أورا دكتوري بنا أنت اللي كيفن قال كنا يقول يا بنا أبدي ورا كينيا أجائبا ترى الله كينيا سبب چونغاري دابر si sabardena to kora gabeta enya kana durani beka yero baaqi shamarri warra sanyi moti kuni ini naftu jarti lamata irratti fuudhu fi minaminiidha odeeffannoo jedhu dhaga'ee fuudhe gaafa an fuudhe kadhe didde lafa kadhe didde geemii hojii taphan ani adabee irratti fuudhuuf namoota iPhone 14 na bichisiifatte
Okay. Sigale amma dhiyoo kana moo'adhe diddee kaatee adabamte. Amma osuma kanaaf kana jidduu baqqaatunillee akkuma shamarran kutaa biraa mataanuun barbaaddu warri sanyii mootii kunillee mataanuun barbaadan jedhee anaa tasfaa kutatee ka'e dhiyoo kana akka carraa ta'ee mucaan haadha manaa intala keessan qabu tokko namaan wallolee namni sun harkatti du'e. Jaartiin immootu 50,000 ammuhaamee bittee fi amma jaartee dhaabbataa jirti beektaa? Amma jaarsodummaan kiyyaa keessan kan qabbanaa'u ka'e karaa saniin xiqqoo tiitinnaa godhatee oo'ayyaa itti fufaa jira jechuun amma osoo tokko na laaltanii na dabaltanii jechuudhumaaf yoo laafa jiraatan obboleettiin keessan fa'aa intalli Nuti intala keenya irratti waa tokko niqniqiin barbaannu. Kunoo buna dhaabuu dandeessi. Keessummaa buna mootuu amma rakkoo maali beektaa? Amma biyya keenyatti gizee keessummaan fa'aa dhufu abbaa manaa gizee keessummaaf abbaa manaa sukkaara fa'aa jala godhamaaf beektaa? Isiin ganaan sukkaara abbaa keessummaa dhamee hammate si bunni gogaan kennamee baadiyyaatti lafa baadiyyaatti bunni gogaan si kennamee abbaa manaa sukkaarri fa'aa aannan fa'aa isanitti godhama iccitiidha. Amma isiin maal jetti ye sukkaar no ye caaw no baadoo no jetti baadoo feetamoo ka sukkaaraa feetamoo iccitii baasti. iccitii baasti waan kanarratti wal dadhabaa jirra isa kanallee asirreeffattu lamaan nyaaan buna. Mee warri koomentii maal jettu? Yoo Dr. Asliin lammeeffachuu qabatan shamarran silaa hin eeyyamtu waan ta'eef warri dhiirotaa yoo jiraattan waan kana yaada keessa galchuudhaan kunoo waan doktorri kun jedhanu meemee irratti dabalachuu qaba yoo jettan barreessaa lakkiin ta'uu ummu seenaan taatee jirti bakka isiidhuma kana buna sirriitti dhaabuu ajaa'ibatti dandeessi waan ta'eef hin ta'u jettanis asirratti mirkaneessaa. Koomentii jala. Koomentii barreessaa. Kun gaaffii uummataati. Gaaffii uummataati. Ummata deebisa gaafiin itti baay'ate koomentii keessan irratti yaada keessan fuunee viidiyoo biraa irratti hojjenne. Koomentii yaada seenaa sirrii dubbifti. Asumaan immootu namoonni gaaffii dooktorii irraa qabdan abu seenaa yookiin dooktoroota lamaan irraa qabdan biyya chaayinaatti barachuun keenya kun yoo dhuguma soba isinitti fakkaate evidensii dokumentii yoo barbaadan gaaffii nurraa qabdan kamuu ummu seenaan dubbiftee nu dhiyeessiti. Nuti boru yookiin iftaan yoo boru mana Dr. Abdullaatti faxare ta'e iftaan asitti faxara waan ta'eef isinii deebifna ramadaana keessa namni gaaffii nurraa qabdan kamuu seenarraa gaaffii qabaatanii ummu seenarraa gaaffii qabaatanii Dr. Abdullaatti seenaa gaaffii qabaatanii anarraa gaaffii qabaatanii koomentiin keessaniin dubbifama isiniif deebi'ama gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa akkam jettan. Kana yeroo gabaabaatti isiniif deebi'a. Guyyaa lama waan barbaadan irraa gaafadhaa. Waan barbaadan irraa gaafadhaa. Haala jireenya keenyaa ofeetan doktoriin kun singilii ta'uu yoo immoo dabilii ta'uu adda baafachuu waan barbaadan gaaffii isin gaafattan nuti isinii deebisuuf qophiidha. Laayikii godha gaaffii gaafadhaa sheerii godha ammallee mootuu hin dagatina namni viidiyoo kana nama 5 sheer godhe iskiriinshaat godhate yookiin gastii Dr. Abduu irratti carraa argate yookiin gastii kiyyarra carraa argate badhaasa qabaa jechuudha. Okay? Are you understanding my people? Badhaasni 500 irraa ka'ee hamma leencatti jechuudha. Akkaataa tsabaayin keessanii ilaalame. Akkasii waan dhaabatan qabdanii. Viidiyoo kana laayikii meeqa arguun fedha. Taarikii hojjedhame. Doktorota viidiyoo doktorota yuutuubii irratti laayikii 10,000 qabu jedhamee laalamuu qaba laayikii godha. Laayikii sii kana tokko laakuma. Yoo laayikiin 10,000 galee viidiyoo kana irratti abbaa dura laayikii 10,000 sheer godhee iskiriinshoot godhee fide ambassaa jedhee saxaallo. Ishii በጣም ነው የምወዳችሁት በጣም ነው የምናከብራችሁት የሮ ጋሪ ኑፍ ቀባዳ ኑቲ ዶክተሮን ዱጋ ረቢ ባያ ይፈጃለና ኦሮሞ ክያ አባ ፈተን ደገራ ገንደ ፈተንቲ አላዳ አማንቲ ፈተን ቀባዳ ከስማም ኡመተ ከነ ከነ ኑቲ ባያ ጃለና ጃለላ ከተን ይጀቻ ወጋ ዲደም ቶርበ ኛን ሁዱ የነ ኩኑ አማ ኤርገሬፉ ኛተ ኤገለ ቃማ ነሙ ማት ደብነ ረፉ ነማ ፈካኑ ዱራኒኩ ነማ ባየ ቀሌሰኑ ፉደ በጣም ቅለት የባይሩ ፉዳ amma reefu hafuura namummaatti deebi'aa jirra reefu akka namaatti uffata jirra uffata biranuma eegallee iyyuu innaa reefu hafuura isin baafataa jirra in waddaachuu haallen baay 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 baay